Oromo TV Oromo TV daawwattoota Oromo TV akkam jirtan khabarana khabare garee barri 2016 bara gammachuu bara badhaadhinaa akkasumatti illee bara bilisummaadhaa akka isin maraafuu ta'uun hawwa Oromo TV illeen baga asiin isin ga'e isin ja'a bara 2014 baatii bitooteessaa keessa wayyaaneen karoora tokko kan maqaa master plan jettee moggaafte khanii lafa Oromoodhaa ittiin saammattee uummata Oromoo lafa isaatirraa duguugdee lafa dhablee gootee hiyyoomsuudhaaf isin ammoo ittiin badhaadhuudhaaf qopheeffattee baafachuusiidhaan dhageenye karoora san lafa tanarra jiraachuu achi dura namni beeku baatullee warruma isin mari'achiiftee sila saamiinsa lafaa san irratti akka isii tajaajilaniif warra qopheeffatteetu gadi baase achiin booda immoo TV'n Oromiyaa kan biyyaa karoorri san jiraachuu isaatii fi mariin saamiinsaa sanillee jiraachuu isii nu dhageessise ijoolleen Oromoodhaa tan naannoo Amboo san irratti hirkatteeti saamiinsi kun nutti hin ta'u jechuudhaan hiriira nagayaa harka qullaa gayyaate mootummaan wayyaanii ammoo rasaasaan dabaale nama 81 akkanaatu du'e jechuudhaatu dhagayame bakka gariititti nama 78 warri ja'ulleen ni jira barana ammoo baatii sadaasa yookiin immoo Noovembar walakkaarraa jalqabee wayyaaniin ammaas master plan san dhaabee yookiin immoo hin dhaabne jettee dirratti illee namaaf ibsuu baattu hojii master plan san keessatti silaa hojjechuudhaaf deemtu garii isiidhaa hojiirra oolchitu dhagayame naannoo Ginciitii lafa ijoolleen kubbaa itti taphattu akkasumatti illee bosona guddoo beekamtu bosona Cillimoo jechuudhaan beekamtus warra biraatiif gurguruu isaaniitiitu dhagayame kana ijoolleen kaate ijoolleen naannoo Amboo kaate akkasumatti illee karaa Wallaggaatitti illee yuunivarsiitiilee Oromoon keessa jirtu maraa keessaahis sossoohinsi guddaan jalqabame sossoohinsi san osoo achitti hin dhaabbatin Haramaayatiin qaare achiin booda biyya Oromoodhaa bakka manni barnootaa jiru maratti sossoohinsi walitti qabate finiini ummanni Oromoodhaatis taraa tana ilmaan isaa bira dhaabbateeti waliin bahe kun hundinuu immoo karaa nagayaatiin harka qullaa saamiinsi lafaa kun nutti hin ta'u jechuudhaani ilmaan Oromoodhaa bahan bakka tana hundatti wayyaaneen uleedhaan qawweedhaan waanuma namaan sodaachisan fi namaan miidhan kan adda addaa akka qabdu hundaanii itti bobbaate akka waraana daangaa eeguutitti akka waraanni biraa daangaa biyya isaanii cabsee ol seenetitti itti duulan san bira immoo dabranii ummanni Oromoo guddaan kun hundinuu akkuma jirutti warri waan kanaan deemu shororkeessitoota kaja'u itti maxxansan gattara takka shororkeessaadha jennaan waraanni biyyaa kan silaa biyyarraa alagaa ittisuudhaaf qophaa'elleen itti duuluudhaaf haqa qabaa jechuu isaaniiti ummanni Oromoo kan miliyoona 40 akka jirutti maqaa shororkaadhaatiitu itti maxxanee jechuudha duuba har'aan tanaa barri 2016 kunoo seene dhaamsa garagaraatiitu jira ilmaan Oromoodhaa kan jaarmayootaa kan hawaasotaa hundinuu dhaamsa garagaraa qabanii garuu dhaamsa har'aan tana isiniif qabnu kuni dhaamsa kophaati inni kunis kan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoodhaati osoon dhaamsa kanatti achi isinin dabarsineen dura barana toora jalqabaa kanarraa kaafnee Oromo TV'n ilmaan Oromoodhaa bakka itti sossoohan
bakka itti qabsoon deemaa jirtu, bakka itti ibiddi finiinee jiru, kani ilmaan Oromoodhaatii fi alagaan kokkee wal qabanii itti jiranirraa isiniif gabaasuudhaaf jiraata. Bal'inaan qophiirra jirra. Yeroo gabaabaa keessatti dhufaa jira jechuudha. Sanis nuuf quba qabaachaa dhaamsi hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaa kunooti itti dhiyaadha. Ummata Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, dargaggootaa fi barattoota qeerroo bilisummaa Oromoo, ummatoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa hundaaf duraan dursa bara amma dhuma kanarratti ajjeechaa daa'imman Oromoo hawwan akkasumas ummata Oromoo irratti gaggeeffame yaadannoodhaan dursa. Itti aansuun hundi keessan bara haaraa kana baga geessanii fi barri haaraa ka sirna gabrummaa xumura itti goonu akkasumas ka injifannoo fi ka nagaa akka isiniif ta'u hawwa. Itti aansuun ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuramaa jirtan akkasumas ilmaan Oromoo mana hidhaa sirna gara jabeessa kanaaf waggootii 24 darban kana keessatti darara guddaan isinirra gahu akkasumas ilmaan Oromoo ammallee kumaatamaan mana hidhaatti guuramaa jirtanii fi dararamaa jirtan akkasumas ilmaan Oromoo sirna kanaan dararamuudhaan biyya alaatti baqattanii baqataa taatanii rakkataa jirtan hundaatiif isin yaadachuudhaan nii fi darara kana jalaa bahuudhaaf ka gochaa jirtan kabajaa ol aanaadhaan ka isinii qabnu tahuu ibsachuu barbaadna. Walumaa gala haala keessa jirru kana keessatti akkamitti dhufne jechuudhaan of booda deebinee bara gabrummaa waggaa 140 olii fi 150 ol yaadanna. Haala gabrummaa jalatti kufnee garba taanee sirna kana keessatti sirna kana jalatti dararama cunqursaa siyaasaa ol aanaa akkasumas immoo cunqursaa dinagdee hiyyuma gadadoo waggaa dheeraa ulfaataa kana keessa nu galche fi madaalii humnaa ummata bal'aa ummata Oromoo addatti ummatoota cunqurfamoo kibbaammoo walumaa galatti galche kun har'allee nurraa ka'uu hanqatuun qabsoon hadhooftee bakka amma geenye kanarra geenyee jirra. Sirna kana yaadachuun dirqama keenyaa fi sirna kana jalaa bahuuf immoo mirga uumamaa fi mirga heeraa fi seeraa addunyaa qabnu tahuu hubachuun kana kanurraa mulqee lakki kan simbituudhaaf mirga qaba jedhu kuni karaa akkan taanee fi dhugaa akkan taane barree ofirratti amantii fi ofirratti abdannaadhaan qabsoo keenya bakkaan gahuudhaaf yaadachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Erga kana jennee amma ka aangoo harkaa qabuu fi sirna kana harkaa qabu kuni mootummaa wayyaanee ammas irra deebinee yaadachuu nu feesisa jechuudha. Mootummaan kun gaafa duraa baroota 17 waliin qabsaa'aa turre akka qabsaa'aa bilisummaatti qabsaa'aa dimokiraasii qabsaa'aa nagaa fiduu ka ijaarame ta'uu fi ummata Tigraay cunqursaa jalaa bilisa baasuuf ka ijaarame tahuu lallabataa akka bahee fi kanaafis qabsoo gochaa akka bahee hundi keenya ka yaadannudha. Hundi keenyas akkasumas sirna sanarratti ka qabsaa'aa turre waan ta'eef ummata Tigraay cunqursaa jalaa bahuudhaaf qabsoo godhaa ture deeggarsi keenyaa fi waliin dhaabbatu ibsataa baane hundi keenya. Gara xumura sirna dargiitti humni kun haalli fi seenaan kennatee fi akkasumas deeggarsa mootummooti alaa fi ollaa akkasumas waahillooti isaa godhaniin olaantummaa
waraanaa qabaatee mootummaa dargii kuffisuu keessatti olaantummaa qabaatu keessatti waadaa seeneen hundi keenya keessaa qooda qabaatuun sirna haaraa sirna ummatooti mirgi isaanii itti kabajamu akkasumas mirgi dimokiraasii fi mirgi nam tokko kabajamee nagaan naannoo sanatti sirna hundaaf mirga isaa kabaju gadi dhaabbata jedhamee itti seename. haa ta'uuti akkuma yaadannu mootummaan kun maalummaa isaa fi eenyummaa isaa fi ka har'atti jiru kana fi waggootii 25 amalli isaa fi eenyummaa isaa sana waggaa tokko osoo guutiin dura agarsiise. akka kanaanis ajjeechaa hidhaa saamicha akkasumas gara jabinaan dararama ol'aanaa torture ummatoota irraa fi qabsaa'ota irra gahuun waggootiin 25 amala isaa tahee argameera. ergasii waggootii 25 darban kana keessatti ummati Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo addatti ummatoota Itoophiyaa kaan hundi isaaniitu mootummaa kana wajjin sirna fokkisaa kana jalaa bahuudhaaf qabsoo wal hudhaa keessa turre jechuu danda'ama. haala kana keessatti ajjeechaan taasifaman yoo of booda deebinee yaadanne ummata Oromoo irratti ka daangaan qabne itti fufinsaan waggootii 25 guutuu ka deemsifamaa jirudha. ummata Sidaamaa irratti, ummata Gambeelaa irratti, ummata nagaa Finfinnee keessatti ajjeefame, ummata amantii Islaamaa mirga isaa kabachiisuuf socho'e irratti ajjeechaa gaggeeffamanii fi akkasumas ummatoota kaabaa Gondar keessatti ajjeechaan gaggeeffaman kan of booda deebinee yaadannudha. isaan kuni ka of booda deebinee yaadachuu nu barbaachisuuf haala amma keessa jirruu fi haala keessattuu addatti Oromiyaa keessa jiru hubachuudhaaf akka nu gargaaruuf. kana jechuun haala amalaa fi dantaa mootummaan kun kaawwatee fi karoora mootummaan kun kaawwate dantaa murna xiqqaa aangoorra bahe ummata Tigraay mataasaayuu ganuudhaan dantaasaa tiksiifachuudhaaf saamicha ija jaamsee itti jiru kana caalaatti bal'ifachuudhaaf paartii EPRDF yookaan paartii ijaarratee jiru kana paartii tokkicha Itoophiyaa bulchu godhee waggaa 25 gaggeeffataa ture isa ga'uu hanqatee bolola aangoo fi qabeenyaaf qabu lubbuu namaa dhabamsiisu dhiiga namaa dhangalaasu amala godhatee jiru ta'uurraati haala amma arginu kana keessa gallee jirra jechuudha. isa kana irraa ka'uudhaan ammallee waggaan 25 ruuba jaarraa tokko jechuudha nagahee jechuu hanqachuudhaan filmaata kijibaa golgaa godhatee harka 100 keessaa 100 mohe ka jedhu kana ka seerawaa fakkeeffachuuf godhate kana ka adda bilisummaa Oromoo ummata Oromoo fi ummatoota kaan akeekkachiise filmaata kana akka lagannu godhe jechaa bahe kunoo hin hanqanne kanin seeraan aangoorra jirudha filameen jira jechuudhaan humna waraanaa bobbaasuudhaan ummata fayyaaleeyyii ka hidhannoon qabne ka mirga isaa falmatu ummata Oromoo kabajamaa ummata guutuu Oromiyaa keessatti hidhaa ajjeechaa reebicha ummata guutuu kanaan salphisuu fi miidhuu ka addunyaan guutummaatti ragaa bahe miidiyaa fi gaazexaan addunyaa hundi ragaa bahe akkasitti ummata kana ummata kabajamaa irra ejjetee itti fufuu waggaa 25 sun hanqatee 25 biraa dabalatuudhaaf itti fufaa jira jechuudha. kanarratti murtiin ummata Oromoo qabatee jiruu fi adda bilisummaa Oromoo waggootii 25 kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dargaggooti Oromoo wareegama isaan baasaa bahan mirga keenya kabachiifannu malee dararaa fi saamichaa fi salphina kana keessaa bahuu hin dandeenyu jedhanii murtii isaanii tahuu barana agarsiifataniiru. kuni murtii isaaniiti. murtiin kun immoo murtii kana hojiitti hiikannee
xumura sirna kanaa goonu malee ajjeechaa darara hidhamni kun nurraa hin dhaabbatu. Kuni murtii keenya, kuni murtii dargaggootaati, kuni murtii uummata Oromooti. Kanarra dhaabbannee amma bakka geenyee jirru kanatti hagamuu hidhamuun, hagamuu ajjeefamuun, hagamuu dararamuun haa jiraatu malee ammas yoo sirna kanatti xumurri hin godhamne ajjeechaanii fi saamamuunii fi hiyyummaadhaan adabamuun, beelaan adabamuun, lafi nurraa saamamuun, eenyummaa keenya sarbamee akka ummati guutuun karaa ashkaroota tolfateen ashkaroota sana jalatti immoo nuti ashkara taane sabi miliyoonaan lakkaa'amu itti fufuun nurraa hin dhaabbatu jenneeti murteeffanneetti jirra. Kanaaf mootummaan kun hanga ajjeesuuf lafa kaawwate sana haa ajjeesu. Ajjeesu itti haa fufu malee nus ajjeechaan kun hanga inni ajjeesu ajjeesee nurraa hanga dhaabbatutti mirga keenya falmatu bifa hundaan waan qabnuun mala qabsoo qabnu hundaan itti fufuuf murtii keenya ta'uu addunyaa kanas mootummaa kanas ummatoota kaanis hubachiisuu barbaanna. Kana keessatti kan hubatuu qabnu ummati Oromoo ka qabsoo godhaa jiruu fi waggootii 140 ol ka qabsootti jiru mirga isaa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti qabu Finfinnee dabalatee kana kabachiifatee mirga akka ilma namaatti jiraachuuf qabu lafa isaa irratti kuni seera addunyaatiin kabajameefii jiru harkasaa galfatuuf malee ummata kamirrattuufu dantaa ummata kamirrattu kaqiyaafate akka hin taane ammas irra deddeebinee hubachiifne. Kana waan ta'eef qabsoon keenyaa fi falmaan sirna kana waliin goonu ka haqaa ka seeraan deeggarame tarkaanfii mootummaan kun fudhatuu fi ka lallabatu shororkeessitoota yookaan immoo ka dagaaginaa fi guddina fuuldura dhaabbatanidha. Ka qabeenya barbadeessanidha jedhu seera waa akka hin taane ka keenya ka seeraa fi seera uumamaa fi abbaa biyyummaan keenya kabachiifachuuf ka goonu ka haqaa ta'e kasaa ka dabaa ka sirnaa alaa ka seeraan hin deeggaramne ta'u afaan keenya guunnee dubbanna. Kanaaf hagamuu lallaba miidiyaa isaa guutummaa guutuutti dhuunfateen kana galagalchee nuti ka seeraan hin deemne mootummaan dhiiga ilmaan namaa walumaa galatti addatti immoo dhiiga Oromoo waggootii 25 kana keessatti dhangalaase kun immoo ka seeraa ta'e fakkeessuuf lallabu guutummaa guutuutti ka kijibaa fi ka dabaa waan ta'eef kanaan otoo hirrifanne kanaan otoo hin dhaamonne ummati keenya amantaa guutuu fi ofirratti amantaadhaan tokkummaa isaa Oromiyaa guutuu raasee akka agarsiise kanatti xumura sirna kanaatti godhee biyya isaa irratti lafa isaa irratti eenyummaa isaa fi qabeenya isaa fi ijoollee isaa maatii isaa haadha manaa isaa fira isaa daa'imman isaa tikfatuudhaa fi irraa ittisuuf godhu kana xumuraa bakkaan ga'uudhaa nageenya buusuudhaaf mirga isaa harka galfachuudhaaf socho'uun ka seeraan deeggarame ta'uu akka hubatu gadi jabeessinee hubachiifna jechuudha. Mootummaa kanaaf mootummaan kun ka akkuma jalqaba kaase uummata Tigraayiif mirga isaan gonfachiisa jedhee kaka'e lafaa sanarra darbee ummatoota Itoophiyaa gowwoomsaa fi hannaan haalli yeroo kennatee fi deeggarsa addunyaa fi waahilloota isaatiin aangoorra bahullee aangoorra waggaa guutuu fi umurii guutuu kan akka jiraachuu akka hin dandeenye mootummoota kaanirraa barachuu qaba. Ammatti barachuudhaaf ka uf qopheesse hin fakkaatu waan ta'eef barnoota ni argata yookaan immoo seeraan ni bula seera nuufaa kabaju mirga keenya nuufaa kabaju jedhanii mootummaa kana kadhatuun gowwummaa fi maalummaa mootummaa kanaa waggaa 25 nurratti sirbe wallaaluudha jennee amanna waan ta'eef
lallaba mootummaa kanaa fi kadhaa mootummaa kanaa dhiifne harka wal qabanne malaa fi humna hedduu qabna harka keenya keessa ka jiru mootummaa kana jilbeeffachiisuuf. Kanaaf malootaa fi tooftaalee qabsoo karaa adda addaatiin karaa hedduu caasaadhaan qaqqabuu fi bifa adda addaatiin addunyaa kanarra jirru hundatti dhimma baane mootummaa kana jilbeeffachiisuuf socho'uun ka filmaata biraa hin qabneedha. Kana waan ta'eef kana hubatuudhaan wareegama tahetti osoo hirrifatiin ajjechaa ta'etti osoo hirrifatiin reebicha jirutti osoo hirrifatiin mootummaa kanarra mataasaayyu abidduma inni qabsiiseen abidduma inni shideen miidhaan irra gahaa jiru dachaa kanaa waan ta'eef karaa lubbuu namaatis karaa qabeenyaatiinis abidda inni qabsiiseen kan dhabamaa jiruuf kan miidhamaa jiru ummataa fi nu caalaa isa waan ta'eef kana bakkaan gahatuuf onnee guutuu fi qalbii guutuun akkasumas xiiqii mootummaan kun keessa nu galchee kana bakkaan gahatuuf akka sochoonu gadi jabeesseen dhaama. Kana waan ta'eef waamichan ani qabu tokko miseensota waraana bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo alaaf keessa jirtan hundi dirqamni keenya haala ummati keenya akkasitti salphatee jiruu fi akkasitti qaanfachiifamaa jiruu fi ummata keenya jiilsuuf mootummaan socho'u kana ka durii caalaa akka shaamaa baqne dirqama keenya bakkaan gahuudhaaf bakka hundaatti akka sochoonu dabballoonni jirtan marra kana bakkaan gahuudhaaf akka sochootan akkasumas dargaggootaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura yeroo adda addaatti ibsattee fi addunyaa kanatti ifa godhatte dhugaan lafa jiru fi akkasumas sochiin kee kan mirkaneesse nagaadhaan mirga dimokiraasii fi mirga bilisummaa ummata keenyaa fi mirga dimokiraasii fi bilisummaa ati uumamaan qabduuf ta'uun mirkaneedha. Kanarratti eenyuunuu ka eenyurraayyuu eeyyama gaafattu miti. Mootummaa kanarraas ka eeyyama gaafattu miti. Waan ta'eef hegeree kee harka keetti galfachuudhaaf akkasumas akka addunyaa kanaatii fi Afrikaaf mirkaneessite jaarmiyaa bilchaataa hoggana bilchaataa akkasumas miseensota dargaggoota naamusaan kana jalatti hiriiranii mirga ummata isaanii fi hegeree isaanii nagaadhaan kabachiisuudhaaf socho'an mirkaneessite caalaatti sirna kana xumuratti gochuudhaanii hegeree kee immoo harka keessa galfachuudhaaf socho'u malee mootummaan kun filmaata biraa si dhorkee jira. Waan ta'eef akkuma waggootii 25 darban kana keessatti hireen kee hojii dhablee akkasumas baqatuu akkasumas magaalaa keessatti hojii dhablee taatee olii gadi jooruu kana keessaa bahuun dirqama waan ta'eef ammas mootummaa kanatti xumurri yoon godhamne kafuun dura keenya jiru immoo kana caalaa ulfaataa waan ta'uuf salphinni uummata kee si fuulduratti guddaa waan ta'uuf miidhama kanaan hagamuu ulfaataa nutti ta'u tooftaa fi jaarmiyaa kee caalaatti bilchinaan gadi jabeeffatuudhaan akka mootummaa kana xumuratti gochuudhaaf sochootuu fi sochoonuu wal qabanne gadi jabeesseen dhaama jechuudha. Ummatoota cunqurfamoof dhaamsa addaa gadi jabeesseen dhaamu qaba. Hireen keenya yeroo darbee keessattuu ummatoota kibbaa waliin gabrummaa dhandhamu waliin cunqursaa dhandhamu waliin immoo dararama dhandhamuudha. Haa ta'uuti ummati hedduun dararama kan keessaa jiraatu malee akkuma ummata Oromoo keessaa warri ummata isaanii gurguratan mootummaa kana waliin hiriiruudhaan ummata isaanii miidhanii fi dararan ummatoota kibbaa keessas akkasuma mootummaa kana jala hiriiruudhaan ammallee ummata isaanii fi ummata Oromoo kan miidhuu irratti bobba'an jiraatuun hedduu nama gaddisiisa jechuudha.
kana keessaa bahuudhaaf ummati hundi akkasumas ummati Oromoo dabalate ilmaansa keessattuu ka waraana keessa jiran ka poolisa keessa jiran haala kanarraati akka dhaabbatan duula itti bobbahee mootummaa kanarraaf tajaajiluurra akka dhaabbatan gorfatuu fi irraa dachaafatu irratti duula gochuu qaba. Yoo kanan goone barabaraan mootummaa kanaaf ergamaa ummata ofiis fixaa ummata kaanis fixaa socho'uun miidhama guddaa fi qaanfachiisaa ta'a waan ta'eef akkuma tumsa ummatoota bilisummaaf dimokiraasii ijaarree jirru kana jabeeffanne ilmaan Oromoo ilmaan cunqurfamtoota kanneen mootummaa kana tajaajilan waraana isaa ta'uudhaan poolisa isaa ta'uudhaan akkasumas bifa adda addaatiin basaasa ta'uudhaan kanneen bobbahanii jiran akka isaan irraa dhaabbatan duula gamtaa goone bilisummaa keenyaaf akka sochoonu jaarmiyaa keenya akka jabeeffannu ummatoota Itoophiyaa hundaatiif nagaa argamsiisu ufii keenya immoo bilisummaa keenyaa fi nagaa argatuudhaaf harka wal qabannee akka sochoonu gadi jabeesseen dhaama jechuudha. Kana keessatti addatti akkuma ummatoota biraa ummati Tigraayis ka nagaa yaadanii fi ka qalbiin isaanii nagaa hawwu akka jiru beekamaadha. Hundi isaanii cunqurfamoo miti. Kana keessatti haa ta'uti hojiidhaan agarsiisuu qabani. Ilmaan isaanii aangoodhaa fi saamichaan ka argatani qabeenyaan machahanii dhiiga dhugaa oolanii fi dhiiga angalaasaa oolanirraa akka dhaabbatani irratti duulee nurraa dhaabsisuu qaba. Yoon ta'in hariiroon ummatoota gidduu fi ummata Tigraay gidduu gara fuulduraa yaaddessaa akka ta'e karaa adda addaa himamaa bahee nullee gadi jabeessinee kanuma dhaammannaa jechuudha. Ummati Tigraay ifaan lafarratti ka mul'atu ijoollee isaa kanarraa dhaabuudhaaf sochii godhuun agarsiisuu qaba jechuudha. Kana irraa arguu barbaadna. Ummati hundi kana irraa arguu barbaada. Kana gadi jabeeffannee dhaammanna. Walumaa galatti darbee ka sirna kana tajaajilaa jirtan addatti immoo ka ummata Oromoo keessaa baatanii poolisa waraana keessa jirtan fi dhaamsa addaan qabaa jechuudha. Sunis booree fi galfati isin harkatti hafte. Ummati guutummaa harka wal qabatee salphinnii fi saamichii fi cunqursaan kun xumurritti godhamuu qaba jedhee socho'aa jira. Dargaggoonnii fi daa'imman mana barnoota sadarkaa gadii osoo hin hafin baadiyyaa fi magaalaan socho'aa jiranii. Qabsaa'otnii fi akkasumas ka paartiilee adda addaa jalatti hiriiranii jiran gahee isaanii kennanii manhidhaatti dararamu darbee immoo reebichaa fi bifa adda addaan miidhamni irra gahuun qooda isaanii kennaa jiran. Isin irratti garuu booree fi galfati uummataa haftee jirti. Haala akkasii keessatti meeshaa baattanii yoo jirtanii akkasumas dandeettii isaa fi leenjisa isaa fi beekumsa isaa otoo qabdanii mootummaa kana jala hiriirtanii rafuu fi ciisuun guddoo saalfachiisaa fi kan nama wal gaafachiisudha jechuudha. Kanarratti galfati adda bilisummaa Oromoollee harka keessan akka jiru hundi keessanuu ni beektan. Galfati ummati Oromoo harka keessan akka jiru hundi keessan ni beektan. Kanaaf isa maayii booree fi akkasumas galfati harka keessan jiru kana irraa sochiidhaanii fi hojii irratti kan mul'atuun akka agarsiiftan gadi jabeesseen waamicha koo godha. Maa irratti ummata addunyaatiif ammallee gadi jabeessee kan hin dhaamu haala Itoophiyaa keessatti amma dhalate keessatti irra guddaan keessan harka keessaa qabdu. 92 addatti mootummaan Ameerikaa gaafa mootummaa kana aangootti baaftan waan haasoftanii fi waan waadaa galtan beektu jechuudha. Kana amma dhiibee dhufee ummata Oromoo ifaan ka addunyaa kanarratti
hundi beeku ka isin immoo kuni aadaa keenya aadaa siyaasaa keenya kaayyoo keenya jettanii himattan nagaadhaan mirga isaa fi mirga dimokiraasii fi bilisummaa isaa kabachiifachuudhaaf socho'u irratti guutummaa guutuu ummatichi reebamaa jira ajjeefamaa jira haati ilma isheerraatii ittisuudhaaf jettee duutee isheenis duutee ilmis du'ee ilmi ishee biraa madaa'eera dubartii fi akkasumas namni biraa qileetti darbameera ajjeefame kuni ija keessan fuulduratti ta'aa jira ummati Oromoo guutummaan guddaa xiqqaa hogganooti amantii akkasumas maanguddoon ganda keessa daa'imman ijoolleen xixiqqoon reebamtee miidhamaa jirti salphifamaa jirti kana akkasumatti callistanii ilaaluun ka isin lallabattan sana ka mirga ummati kamuu qaba jettanii mirga dimokiraasii fi kuni aadaa fi safuu keenya jettanii himattan sana ejjetameeti kuni ija keessan fuulduratti humnaa fi paartii isin aangoorra keessaniin raawwatamaa jira kanaaf harki keessan keessa jira waan jiruuf dirqama keessan bahaa kana ummata Oromoo fi ummatoota Itoophiyaa irraa dhaabuu irratti qabsoo kanaa fi sochii ummata kanaa deeggara mootummaa kana irraa dhaabsisa akkuma bakka biraatti godhaa jirtan kana gadi jabeessan siwannidha kun ta'es ta'uu baates ummati Oromoo murteeffateera kana xumuratti godhu malee jireenyi isaa sin jiru jiraachuu sin danda'u kuni murtii isaati kanaaf sirna kanatti xumura gochuuf gatii kamiyyuu baasuudhaaf qophii ta'uu keenya gadi jabeessinee addunyaafis firaafis diinaafis labsannaa injifannoo ummata Oromoo. Daawwattoota Oromoo TV qophii har'aan tanaa irraa waa hedduu barachuun keessan ni jira jeetiin abdadha. Haa ta'u immoo akkumaan jalqabarraa himuudhaaf tattaafadhetti barana Oromoo TV'n haala kophaatiin bakka qabsoon Oromoodhaa itti deemtu walakkaa isiitirraa gabaasaa garagaraa qopheessee isiniif dhiyeessuudhaaf jiraata. Akkasumatti illee qabsoo warri godhaa jiru Oromoo qofaa miti warri biraatis hedduudha. Gaambeellaatirraa, Banishaangulirraa, warra Ogaadeenirraa, warra biraatirraa illee gabaasaa bal'inaan maal keessa akka jiran qophii akkamirraa akka jiran daawwattoota keenyaaf gabaasuudhaaf jiran. Har'aaf Oromoo TV'dhaaf ani Abdii Jaliil Abdallaati. Nagayaan jiraadha. Sawan,